Gunguma Yihuudaa Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeetii Yoobsaan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Gunguma Yihuudaa qarshii nama jaallatu irratti garaa jabeessa si godha of eegi. Yihuudaan duuka bu'oota 12 keessaa tokko ture. Hojiin qarshii qabus itti laatamee ture. Yihuudaan dubbii akarrartuu kan eegalee guyyaa Maariyaam haati urgooftuu Albaasxiroos isa gatii guddaa baasuu gooftaa dibdedha. Yihuudaan gaafa Maariyaam urgooftuu kana gooftaa dibduu loojikiin inni qabatee gungume. Urgooftuun gatii guddaa qabu kun osoo gurguramee hiyyeessa meeqa garaa quubsaa jechuun ture. Dhuguma duuka bu'ootni hundumti jalqabarraa wanti kun sirrii miti. Urgooftichi osoo gurguramee qarshiitti jijjiiramee hiyyeessa meeqa quubsa jedhanii turan. Gooftaan garuu dubartiin kun waan sirrii akka raawwatte isaan hubachiise. Erga gooftaan deebii kenneefii booda duuka bu'oonni hundumtuu dhimmicha deebisaniitu hin kaafne. Yihuudaan garuu dhimmicha caalaatti cimsee qabe. Warra kaan irraa adda ba'ees gooftaa qarshii 30tti gurguruuf ariifate. Wangeela Maatewos 26 irraa ni argata. Inni kan gungumeef bu'aa gurgurtaa irraa argamurraa waan hambifatu qaba ture waan ta'eef malee hiyyeessotaaf qofa yaadeen turre. Har'as akkuma Yihuudaa namoonni wanti gatii guddaa baasu yoo mana Waaqayyoof kennamu yookiin qarshiin yookiin wanti kamuu mana kiristaanaaf yommuu taasifamu kan gunguman baay'een ni jiru. Dibaabee warqee yookiin maallaqa yookiin galchaa kamuu yoo mana Waaqaatti namni galchu argan Waaqni hin nyaatu Waaqni hin dhugu maaliif galaa jedhanii kan gunguman jiru. Suniyyuu haafu yoo abbaan mana kiristaanaa yookiin haati mana kiristaanaaf waa gargaarte kan walitti gunguman ammoo hin jiran muree. Kanaaf harki kennu qottoonfataa ta'ee quuqama of fakkeessanii gunguma Yihuudaa gungumuun xumura irratti hawwiin qarshii daangaa waan hin qabneef hanga waanta jaallannu yookiin kabaja kennaallee dabalatee hanga gurguruutti nu geessa. Yihuudaanuu gooftaa gurgure. Nuti ammoo jaalala qarshii keenya kana yoo adaba itti gochuu baanne maatii keenya, obboloota keenya, haadha warraa keenyallee osoo hin hafiin dabarsinee gurguruu dhabuu keenyaaf maali wabii attamii qabna? Isumaanis ammoo mana Waaqayyoo keessa jaalala qarshii daangaa dhabeen wanta gurguramu hin qabne kan gurguran jiru. Isaan ammoo carraan isaanii Yihuudaarraa addas miti. Warra jannata keessa taa'ee abiddaan waxalamu jechuun kan akkasii wanti fedhees ta'u garuu wanta mana Waaqayyootiif kennamuuf walirratti hin gungumina. Keessaan gaheen kennuu caalaa kan caalalu waaqi beekumsa ikoonomiksii yookiin loojikii falaasama ishee Waaqayyo duratti xiqqoo taate qofaan madaallee wanta mana Waaqayyoof kennamu kan safarree waa isaa waa maleessa taasisuu hin qabnu. Beekumsi kennaa daangaadha. Kan Waaqni ammoo gochoodha yookiin bal'aadha. Namana Waaqni nyaatu Waaqni hin dhugu. Dhugaa garuu bara Abeelii fi Qaayilii Waaqni hin nyaata ture. Kan isaan aarsaa dhiyeessaniif lakkaa Waaqni bara sana akkama amma jirudha. Garuu maaliif aarsaa dhiyeessan sitti fakkaata ree? Ilaalcha Qaayiliin silaa Waaqni hin nyaatu jettee waan hin taane Waaqayyo duratti yoo dhiyeessite ni abaaramta. Qaayil abaaramuunsaa maaliifi gochaa kanaafi miti ree? Abeel ammoo Waaqni maaliif aarsaa isarraa fudhatee seeta? Jaalalaan waan gaarii dhiyeessee waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 4. Egaa fudhachuuf dhiisuu Waaqaa osoo hin taane atis ammoo obboleessa kee irratti hinaafta. Gungumaa Yihuudaa fakkaatuun Qaayil obboleessa isaa tokkicha Abeeliin kan galaafateef maaliif teete? Gunguma Yihuudaa fakkaatu kanaan miti ree? Solomoon qalma 1000 maaf dhiyeesse? Waaqni hin nyaatuun dhugaa jaalala Waaqayyoon qabu kennaa kennameef irraa deebisuun ibsate. Innumtiyyuu kitaaba ogummaa irratti akka barreesse kennaan namaa karaa bal'isiif gara warroota jajjaboo duras ni seensiti jedha. Ogummaa 18:16. Ati ogummaan kee akka Solomoon ni caalaare? Namumti akkasaa ogummaan ifeef iyyuu hin jiru jedhama miti ree? Kanaaf ati eenyu ree? Mana Waaqayyoof yoo namni waa godhe kan gungumtuuf quuqama dognaa kanaa of duuba keetti dhiisii harka hiixatu qabaadhu. Harka 10
fudhatu irraa harka kennu eebbifamaa jedha. Obboloota akka kitaabii jedhutti walii abboomamuu kan qabna malee falaasama sassatummaa biyya lafaa kanaan jiraachuu hin qabnu. Mana Waaqayyoof wanti kenninu nu hin hir'isu. Kennuu baachuun kennaallee nu hin sooromsu. Amoos Waaqayyoo mana koo keessatti sooranni akka ta'u furnoo hundumaa gara gumbiitti galcha. Foddaa samii yoon ani isiniif banuu baadhee barakata yookiin eebba hundumaas yoon baay'isee ani gadi isiniif dhangalaasuu baadhee mee isin kanaan naa qoraa jedha Waaqayyo Gooftaan Macca. Waa'ee keessaniif daana'ootti nan dheekkama. Firii biyya lafaas hin balleessu. Firiin waynii qonnaa keessaa jirus firii isa hin balleessu jedha Waaqayyo Gooftaan Macca. Milkiyaas 3:10 waan guddaa qofaayyuu miti. Waaqayyo waan qabnurraa kenninaaf malee waan nurraa hafeerraa miti. Gooftaan kennaa dubartii hiyyeettii saantiba 2 qofa kennitee dinqisiifate akkuma simate Luqaas 21:1 kennaalee ni simata. Waaqayyo gunguma Yihuudaa nu haa oolchu. Galatooma.